Harraga nama ture reeffi artiist Alii Muhammad Birraa Bishooftuuti Maarsh Baandii Raayyaa Ittisa Biyyaa marfamee kan paarkii Michummaatti sirna gaggeessaaf dhufe. Sirna gaggeessaa kana irrattis aangawoonni mootummaa olaanoon artiistonni hedduu fi jiraattonni magaalaa Finfinnees argamanii jiran. Obbo Muhammad qophee sirna kana irratti seenaa Alii Yoosafaaf dhiyeessan akkas jedhu. Dooktara kabajaa Alii Birraa afaan torba dubbata. Afaanota jahaan jechuunis afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Hararii, afaan Somaalee, afaan Arabaatti, afaan Suwiidiniin sirbee jira. Afaan jahan sirbe yommuu jennu akka wallisoota birootti afaan qo'atee osoo hin taane afaan sirriitti beekuun akka afaan isaatti lakkaa'uun kan sirbee waan ta'eef baay'ee jaalatamaadha. Dooktara Alii Birraa abbaa ogummaa hedduudhaati. Ogeessa aartii afaanii fi aadaati. Wallisaa cimaadha. Meeshaalee muuziqaa gosa 5 taphachuu danda'a. Qindeessaa muuziqaati. Yadaloo hawwataa qalbii namaa keessa dafee seenu yeroo hunda jaalatamu baasa. Hundaa ol sagalee addaati qaba. Kunis aartistoota baay'eedhaan adda isa taasisa. Kana qofaa miti qabiyyeewwan sirba Alii Birraas jaalala, tokkummaa, saba hacuucameef dhaabbachuu, aadaa sabaa daangaa darbanii beeksisuu fi gola hedduu kan seenan waan ta'aniif Alii Birraa qaroo dhaloota keessatti al takka mul'atudha jedhan Obbo Muhammad. Akka waliigalaatti Dooktara kabajaa Alii Birraa sirboota 267 sirbee jira. Sirboonni isaa hundinuu jaalatamoo fi hawwatoodha. Sirboota hin dulloomnee fi yeroon ittiin dabrine kan yeroo hunda dhageeffatamu. Muuziqaan isaa daangaa yeroo cabsee dhaloota irraa dhalootatti darbaa bara baraan kan jiraatudha. Ogeessi muuziqaa Sartsaa Firees Ba'aatis gaggeessa sagantaa kanarratti yoo dubbate Aliin qooqa afaan Oromoo saba hin dhageenye qoonqoo addaa fi dhandhama itti uumuudhaan sirboota afaan Oromoo akka dhageenyu nama nu taasise jechaan hime. ይሄን ለመሆን የረዳው በጣም በርካታ ካልቸር ከሚወጣበት ከምስራቅ ኢትዮጵያ መፍለቁ ይመስለኛል። Akkas jedha Sartsaan milkaa'ina kanaaf kan isa ga'e jedhee yaadu qe'ee saba hedduun jiraatu baha biyya keenyaatti dhalachuu fi guddachuu isaati. Qoonqoo isaa irrattis wanti nuti arginu mallattoowwan afaan garaagaraati. Achis sagalee bareedaa inni uummatu dabalatee waan akkana argina. Kanaafiyyuu waan inni dubbatuuf hiika hin feenu. Dabalees naannoo Harar waan jiraatee fi muuziqaa baha jiddu galeessaatti michoomee muuxannoollee irraa fudhatee jira. Loqodaa fi muuziqaa baha jiddu galeessaa kana fuudhee achi afaan Oromoo irratti faaya isaanii kaa'ee aartiin afaan Oromoo egeritti akka tarkaanfatu taasisee jira jechuun dubbata. Haati warra Alii Birraa Ililii Birraas waltajjii kana irratti sababaaf akkas jechaan galateeffatte. Excellencies, dear families and friends. Akkas jetti Ililiin kabajamtoota keessummootaa maatii fi firoottan mara. Maatii keenya kabajanii akkasitti waan nu argamtaniif guddoon isin galateeffadha. Yeroo ulfaataa ani jidduu kana dabarsaa ture keessattis warri naa waliin taatan galanni koo guddaadha. Jaalalli isin na agarsiistan kun immoo mallattoo bareedina biyyaa fi uummata keenyaati jechuun dubbatte. Pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaas waltajjii kana irratti Aliin oolmaa guddaa nama biyyaaf oolee jechuun dubbatan. Aliin qabsaadhaa sagalee bilisummaa uummata Oromooti. Barsiisaa seenaa, barsiisaa duudhaa Oromooti. Aliin walqixxummaadhaaf, obbolummaa uummatootaatiif, hundaa ol immoo tokkummaadhaaf nama halkanii guyyaa hojjete, nama aarsaa kaffale. Aliin Oromummaa haasaadhaan hin jiraanne, umurii isaa guutuu gochaan jiraate. Hundaa ol immoo waan inni itti yaadatamu kan kanaan dura hojjetamanii olitti mootummaan naannoo Oromiyaas caalmatti kan hojjennu ta'uusaa asumaan mirkaneessuun barbaada. Har'a waaree boodas reeffi artiist Alii Birraa gara dirree dhaawaatti kan gaggeeffame yoo ta'u bakka jiraattonnii fi dinqisiifattoonni isaa argamanitti sirni awwaalchisaas gaggeeffameeti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawit Finfinneerraa.